سيقاله ديماني دبتاني نما خانا تكتا كان في دودان دهو قبان سني كلامي أستاذني خوني يكما على متانسا يكما قد على مكانسا غافا جولين كلمة خينا والشرستو غافا جولين هذا والفنفتو غافا جولين ميشا والرامورتو calliseen laalaa turan labsii takkarraa miti lamarraa miti sadiirraa miti afurraa miti baasaa turre wanni arsii tana keessa taa'ee arsii tana maqaa balleessaa jiru ammaas arsii ilmaan si komandoo ilmaan qulqulluu si komandoo gosa qaban ka ganda qaban san osoo hin ta'in warra bakka sanitti dhalatee achitti guddate ka gosa arsii hin qabne ka gosa si komandoo hin qabne ka maqummaan isaatu arsii hin ta'iniitiitu ummata kana gabbihee akkanatti dararaa jira. ummata arsii kana nama keessatti jibbisiisaa jira ummata arsii kana nama keessatti xiqqeessaa jira dhageeffadhu la si galaame xiqqeenya akkanaa kana ijoolleen arsii gabbaatee firraa lagachuu danda'uu qabdi nama isaaniif lolu bakka isaan bakka buufachuun qaban abbaa fedhe haa ta'u namni sii lolu haa ati bakka buufattu namni ati jabaa kiyya namni ati goota kiyya jetteeni bakka buufattu nama ifi deemee mataa isaatiif lola siiseenee sii lole jabaa kiyyaji nama miidiyaarraa lolu kana nama miidiyaarraa miskiina cinqu kana biyya takka keessa jiran ganda tokko keessa jiran Suudi Arabiyaa keessa waliin dalagachuu jiran ifi mana tattaa osoo hin taane deemii ijoollee san qabiinaa fi dijadiini tajoollee miskiina kana roofitoona qabiinaa fi dijadiiniiti gaafa san dhiirummaa isaa atilleen harka dhayii fi maallaqa gartee kuma lamaa miti kuma shanii miti kuma meeqan naatu kanna arsi walloo qalaa jettu san gaafa inni deemee gartee ijoollee tumtu san fide qabee gaafa san qalaa jiin maallaqa gaafa san isa saniif kafale ati amma asirratti kan teessee waa hedduu dubbattu yakkamtoota an araara kana nama tokko hin deeggaru ani lola kana keessatti nama tokko hin deeggaru lola harargee kan eeggadda deemaa tures deeggaraan hin turre lola amma deemus kan walloo sin deeggaru arsii sin deeggaru abbaa badii qabu ammoo gabbeen dubbadhee akka oromootti hima obboleessoo miskiinaatu dhumaa jira miskiinni arsii kaa akkanatti boo'u kun kaa akkanatti tumamu kun kan akkanatti du'u kun ana gaddisiisa garaan kiyya nan danda'an si gala miskiina tokko hafeemasuuf jedhu miskiina tokko habeekamtee argachuuf deemu saniif miskiinni meeqa dhumaa jira miskiina meeqaa dhumaa jira beekamtii argachuudhaaf fooloo barbaadachuudhaaf atii dhiira atiitu kingiidha hanaan ja'anii ja'ee jecha miskiinni meeqa dararamaa jira si gala yoo miskiina beekamtii argachuu deemu kana ati deeggartee beekamtii fiddee fi ani nan galchu si galee mataan isin wal dalaguu didee jira mataa wal daleessisa awwanin isin hin jedhu keessaafuu ijoollee arsii bakka buutu tana arsii irraa odon dhufin arsii dhaattee maqaa arsii bakka buutu tana dhoorkaaf irraa yoo dandeessan bakka nun buutu jedhaanii ifirraa gaggeessa hoolayyii hunda bakka nu buuti hoolayyii hunda teeny hoolayyiin hundi kiingiidha hoolayyiin hundi dhiira jala deemtee bakka nun buutu jedhaanii kiingi jala jetta hoolaan akka heetiin jiru miskiina dararamaa jira atii fi bakka gaarii teessee maarree kiingi jetta wisha ustaadni kun mataan isaa yakkamaadha amma gabbahee uummata dhiifama gaafachuu qaba ijoollee tana kana goote kana takka gabbee seera daleessuu qaba warri yaada qabdan dubbadhaame warra miskiinaan jabeenya isaanii walitti agarsiisuu barbaadu. Salaamu alaikum. Yaa Libsa. Hin dagaa. Akkami? Nagaa dubbadhu gaa yaada qabaattee hoo? Galatoomi namni tokko gaafa haajee ka'uu duddaa fi gandaa lafaa ka'aa jiran namni ganda ofii waa tokko godhuuf immoo waa tokko godhuu jalan oolchine ganda namatti darbee hin qeequu ganda namaa hin tuqu oo dhugaa rabbitti galle meediyaa kanarraa wanni deemamaa jiru uuma ijoollee arusiiti maalirraani kuni amma ani akka dhalataa walloo tokkotti wal beekna jechuudha baalagee keenyas badaa keenyas hataa keenyas wal beekna. Aboo laalla ati ilma arsiitii mi jaallagasaa waaqii arsiidhaa miti. Ani wallooti hoo maal rabbi fudhate
Wallo Wallo dah. Ya ya tu betul tak? wallo nabi kalau pun saya ini nabi ilman kiyya Awal. nabi Egal mana saat lari pun orang biar kalah le maga kali. Ayo tu betul. Sanifu amma sila wanni amma dia mama jiru kuni wallahi wan baay'ee nama jibbisiisusi wan baay'ee namatti dhagamuusi. Hoggaa namni isaanii tuqame gadi bahanii agartee qaallichi nafu maaliin nafu beekani nafu dubbatan jechuu gartee. Nuyi meediyaa kanarratti birrii 200 agartee qalamnuus rakkoon hin jiru. Gumaa teenya akka ta'eef nu beenna dhibbaa dhibbatti ofitti amanna jechuu gartee. Garuu namni tokkichi kaleessa maal godhe gartee? Nama wajjin dalagan bakka dalagalan nama wajjin dalagan silaa dhagullee dabdanii muqiima isaaniitti hin hafne dhaqanii gartee bakka sanatti silaa mucaa kana fuudhanii itti taphanii maal godhuuf mucaan akka gaxaamidhaa immoo kilaash bira jirti qawween bira jirti. Innaa oggaa dhaqan agartee haramni immoo isaan biraa deeme mucaa kana biraa deeme bira dhufee akkam godhe gartee makiinarraa bu'aniiti gartee oggaa makiinarraa bu'anii walloon duraan fiiganii harka hin aduu janiin. Mucaan dura fiigee agartee gamta qawwee manaa qabuuf aramni bittee keessa immoo aramni qawwee bittee fi bira keessa gamta qawwee manaa qabuuf dura fiigetti qawwee fudhate nama shanguutuu gartee bakka takkatti shugguxiis lafa keessisee makiinas wannis wirsi godha jechuudha gartee wanni kun maalirraa silaa maal fakkaata Amma nama tokkootiitu makiina kana waan isaan boojii dhaqee makiinaa fi qawwee hundarraa gannaqee boojii bira taa'u jira. nama torbaan itti dhaqan nama torbaan itti dhaqanii garuu aramni dhufte eega aramni dhufte ela bakki toon agartee arum bar riyaaduma kana isaan silaa mucaa kana tumnee agartee maal goona janii agartee bira dhaqan mucaan ammoo kilaash manaa qaba aramni gizame fidduu fidda namu wajjin dalagantu itti fidee ilaal bakka tana yeroo dhaqan agartee shuguxi itti baafatin nu duran fiiganii walloo harka kenni janiitini mucaan dura fiigati keemaa sheenee kilaash fudhatee itti garagale lafa keessiseeti timaa jeem gorfaa isaa aloatti cufatee walaan tumsiisa jee aramni immoo makiinaa sana gizee machiin fagaannee makiinaa karaa keema wanni mahalli isaa dhufuu deemtu makiinaa sana agartee aramni sun hoggaatti deebitee dhufte aramni sun agartee maal goote nam fixa maqi jettee agartee mucaa kanaan jechuu garte lakki hin fixin jee mucaan garagalee irraa kadhate raba yoo dandeesse na tumsiisi hidheetan tuma lakki jee arabti sin tumnu nam fixa maqi jeenati akka ganaa maal godhu mucaan irra deebi'ee kadhate ormummaan tuni dhibdee laaliqa nama isa wanni godhu deemu laali garte hin kadhate lakki hin fixinaa jeetini namni sun jira agartee namni sun jira fiidiyoonis ni jira ragaanis ni jira obboleessa kiyyaa nama torbaan itti dhaqan Shifaa bikariyaa jaamtu naannoo Moriyaati. Ni jira bidiyoomi mana abdii bilisummaa keessatti edda mucaan agartee laan. Okay, mee dubbadhu. Mucaan aboodan tartibii godhamee dhaggeeffadha. Mucaan mana abdii bilisummaa keessatti tartibii godhamee bidiyoon jira kajeelta.